Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha akkuma beekamu yeroo ammaa kana biyya keenya keessa inni ulaa galaanaa ajandaa isa guddaadha. Haaluma kanaan biyyi keenya Itoophiyaan ulaa galaanaa akkamitti dhabdee fi eenyutu dhabsiise kan jedhu irratti qophii qopheeffannee qabnaa itti dhiyaadha. Asmaraa fi Asab qabachuu kan nu dhorke Mallasii fi Ameerikaadha jedhan pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dooktar Nagaasoon Gidaadha. Biyyi keenya weeraramee callisnee taa'uun sirrii miti. Aleellee baasuu qabna. Inumaayyuu hanga Asmaraatti fuulaanee qabachuu qabna. Ejjennoo jedhu qabna ture. Mallas garuu walabummaa biyya namaa sarbuu ta'aa jedhee nu falme. Ameerikaanis daftee gidduu seente. Kana kan jedhee pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Nagaasoo Gidaadha. Eertiraan waggoota 30 dura Itoophiyaa irraa gaafa adda baatee biyya walabaa taatu Itoophiyaatti ulaan galaanaa cufame. Afrikaa keessaa biyyoota humna galaanaa cimaa qaban keessaa tokko kan turtee fi biyya buufata doonii qabdu kan turte Itoophiyaan kufaatii mootummaa Dargiin booda kana hunda dhabde. Muummeen ministeera Abiy Ahmed akkuma aangootti dhufaniin osoo hin turin dubbii ulaa galaanaa irra deddeebiin kaasuu eegalanii. Qondaalonni Itoophiyaas irra deddeebiin Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu akka qabduu fi keessumaa Itoophiyaan buufata doonii Asab akka dhaban dubbachuu eegalanii. Inumaayyuu muummeen ministeera Abiy Itoophiyaan ulaa galaana diimaatti ba'uun dirqama akka ta'ee fi danda'amnaan karaa dippiloomaasii dhimma kana milkeessuuf akka carraaqan irra deddeebiin yeroo dubbatan dhaga'ama. Haa ta'u garuu waraana Itiyoo-Eertiraa waggoota 20 dura gaggeeffame irratti Itoophiyaan carraa Asab qabachuun galaana diimaatti ba'uu argattee akkamiin itti fayyadamuu dadhabde. Yaada pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Nagaasoo Gidaadaa fi qondaaltota waraana Itoophiyaa lola Itiyoo-Eertiraa keessatti hirmaataniin akkanaan qindeeffameera. Yeroo waraanni Itiyoo-Eertiraa gaggeeffamutti pirezidaantiin Itoophiyaa kan turan Dooktar Nagaasoo Gidaadaa waraanni Itoophiyaa magaalaa guddoo Eertiraa kan taate Asmaraa qabachuun buufata doonii Asab to'achuuf carraa bal'aa akka turee fi Mallas Zeenaawiin garuu loltoonni Itoophiyaa akka duubatti deebi'an gochuun yeroo lubbuun jiran kitaaba isaanii Daandii Nagaasoo jedhu keessatti ibsaniiru. Hanga waraanni Itiyoo-Eertiraa ka'utti walitti dhufeenyi biyyoota lameenii baay'ee ho'aa ture. Keessumaa ministeera muummee duraan Itoophiyaa Mallas Zeenaawii fi pirezidaantiin Isaayyaas Afwerqi gidduu michummaa cimaatu ture jedhama. Michummaan ture battalatti diinummaatti geeddaramuun biyyoonni lachuu waraana jibbaachisaatti seenanii. Mallas halkan walgahii atattamaan waamee Eertiraan weeraruu nutti hime. Walitti dhufeenyi Eertiraa fi Addawaawayii keessumaa TPLF fi Shaabiyaa gidduu ture gadi fageessanii akka hin beekne kan himan Nagaasoon Eertiraan weerara geggeessuu hordofee Itoophiyaan tarkaanfii waraana cimaa fudhachuun inumaayyuu carraa kanatti fayyadamuun ulaa galaana diimaa dhabdee turte deeffachuu akka qabdu kanneen ejjennoo qabaatan keessaa adda dureedha. Waraanni osoo hin eegaliin dura koreen walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa hordofu hundaa'utti himu. Korichi dhimma Asab yookaan Itoophiyaan buufata Asab bilisaan akka fayyadamtu abbummaa Itoophiyaan kuusaa boba'aan itti qulqulleeffamu kan Asabitti argamu irratti qabdu. Eertiraan biyya walabaa taatus birri Itoophiyaa akka fayyadamtu daldalli bifa akka qabeessa ta'een akka gaggeeffamuu fi dhimmoota kaanis kan hordofu ture. Haa ta'u garuu Eertiraan walii galtee ture cabsuun daldaltoonni boba'aa bituu deeman birrii osoo hin taane doolaaraan akka kaffalan gochuun eegaluu fi gibira kaffalchiisuu akka eegalte kaasu. Eertiraan biyya buna hin oomishne taatus buna Itoophiyaa irraa fudhattu alatti erguun beekamtii ittiin argachuu fi lammiilee Itoophiyaa achi jiran irrattis dhiibbaa garaagaraa gaggeessuun waldhabdeef balbala bana akka deeme ibsu Nagaasoon. Birrii Itoophiyaa fayyadamuun dhiiste maallaqa ofii ishee naqfaa jedhamu ifa gochuun ishee ammoo walitti dhufeenya duraanuu laaffate caalmaatti ammeesse. Kana hordofee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1990 sadarkaa mootummaatti Eertiraa wajjin walitti dhufeenya uumuuf gareen ministeerota of keessaa qabu hundaa'uun kan ibsan Nagaasoon miseensonni garichaa Eertiraa wajjin quunnamtii gochaa kan turan namoota koree hojii raawwachiiftuu TPLF fi dhaaba Addawaawayii keessaa ta'uu dhiisuun akka isaan hin gammachiisne ibsanii. Kanarraan kan ka'e waa'ee walitti dhufeenya isaanii bal'inaan hin beekun ture. Komii qaban ture. Waliin hojjetaa turanii erga waraanni ka'ee akkamiin amma nutti himu kan jedhu nuufiin natti dhaga'ame ture jechuun akkaataa waraanni itti eegale gabaasa Mallas dhiyeesse irratti akka baranimu. Gaaf tokko halkan Mallas walgahii atattamaa koree hojii raawwachiistuun waame gabaasa dhiyeesse jechuun Eertiraan baadimmee weeraruu Mallas irraa akka dhaga'animu.
Wanti Nagaasoo fi waayillan isaanii kaan gabaasa Mallas irraa dhagaan naasuu yommus atattamaan qophii waraanaa fi duula dhiibbaa dippiloomaasii eegaluu akka barbaachisu walga'icha irratti murtaa'u himu. Koreen hundaa'ee hojii waliif qoodan Mallas Zeenaawii fi Siyyuum Masfiin hojii dippiloomaasii irratti akka xiyyeeffatan murtaa'e. Qophii waraana taasifamuuf loltoota haaraa leenjisuu, xiyyaarota waraanaa dabalatee meeshaalee waraanaa biroo bituuf loojistiksii qindeessuuf Siyyee Abraa, Jeneraal Saadiqaa fi Tawaldaan itti gaafatamummaa fudhatan. Nagaasoo Gidaadaa, Barakat Simoonii fi Tawaldaa fa'a ammoo hojii pirooppaagaandaa fi dadammaqiinsa uummataa uumuu irratti bobba'uun sochii eegalani. Loltoonni Dargii keessumaa kanneen dandeettii fi ogummaa waraanaa cimaa qaban akka deebi'an godhamee sochiin Eertiraa irratti haleellaa banuu eegale. Eertiraan baatu malee mariif hin teenyu jennee dinne. Mallas garuu nu dhaga'uu dide. Kufaatii Dargii booda US mootummaa Afrikaa deeggarsa cimaa gootuuf keessaa tokko Eertiraa ture. Yeroo sana Mallas Zeenaawii, Isaayyaas Museveenii fi Pool Kaagamee gaggeessitoota Afrikaa dimokiraatota ta'an jechuun US jajaa fi deeggaraa akka turte kan himan Nagaasoon kaayyoon ishee kun akka jalaa hin gufanneef daftee waraana Itiyoo-Eertiraa gidduu seenuu ibsu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamuuf keessumaa Ameerikaan wawwaachuu eegalte. Pool Kaagamee waliin ta'uun jiila erguun Mallas fa'aa waliin dubbachuun mariif ta'an. Ammoo mariif osoo hin taane dura Eertiraan bakkeewwan to'attee gadhiistee bahuu qabdi ejjennoo jedhu qabanne. Achirratti garaagarummaan jalqabaa kan mudate jechuun atakaroon isaanii fi Mallas fa'aa gidduu ture kan ibsan Nagaasoon. Eertiraa irratti haleellaan banamuu qabaa fi hin qabu irratti falmiin osoo gaggeeffamuu Eertiraan tasa mana barumsaa Haayidar kan Tigraay keessatti argamu haleeluu ibsu Nagaasoon. Haala kanarra osoo jirru Shaabiyaan tasa mana barumsaa Haayidaritti barattoota boombii kilaasteraan haleele jechuun taateen kun Eertiraa irratti duula banuuf carraa gaarii akka ture ibsuun garuu mormiin itti fufuu ibsani. Gareen tokko lafti keenya weeraramee teenya ilaaluun sirrii miti tarkaanfii waraanaa fudhachuu qabna yoo jedhu, gareen biraa immoo qofa osoo hin taane boodallee Shaabiyaan akka nuun qoccalleetti hanga Asmaraatti fullaanee Shaabiyaa dhabamsiisuu qabna jedhe. Kanneen yaada kana morman turanii ammoo kun harka kennachuudha jennee balaaleffanne jechuun koreen hojii raawwachiistuu Addawaawayii akka caalaan Shaabiyaa barbadeessuu qabna kan jedhu irratti walii galuu himani. Nagaasoo Gidaadaa akka jedhanitti Mallas Zeenaawii Eertiraa seenee yoo lollee walabummaa biyyaa sarbuu ta'a kan jedhuun hawaasni idil addunyaa dhiibbaa guddaa nurraan ga'a kan jedhu yaaddoo fi sodaa qabu dhiyeessaa ture. Walabummaa biyyaa namaa sarbuu ta'a. Daangaa keenya keessaa yoo baasne ga'aadha yaadni jedhu waan caaleef walgahii koree hojii raawwachiistuu irratti daangaan keenya bakka waraana duraa irratti hanga deebi'utti waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin mallatteessinu kan jedhuun sagalee 17-2 wannee murtee dabarsine. Mallas loltoota Itoophiyaa akka boodatti deebi'an ajaje. Gaggeessaan duraan Itoophiyaa Mallas Zeenaawii fi miseensi koree hojii raawwachiistuu Addawaawayii kan turan kaasuu ilaala. Eertiraan daangaa Itoophiyaa keessaa osoo hin bahin marii dhukaasa dhaabuu biyyoonni akka US fa'aa dhiyeessan akka mallattaa'u deeggaranis Nagaasoo Gidaadaa dabalatee harki caalaa waan didaniif duulli waraana Eertiraa irratti eegalu kitaaba daandii Nagaasoo keessatti ibsameera. Murtee koree hojii raawwachiistuu Addawaawayii booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu ifatti akka godhamuun waraanatti galame. Maqaa duula waraana zamachaa Tsahaay Gibaat jedhuun haleellaa akka banamu kan murtaa'es Shaabiyaan xiyyaara waraanaa yookaan magaalaa Adigiraat haleeluu hordofeeti jedhu yeroo sana pirezidaantii Itoophiyaa kan turan Nagaasoo Gidaadaa. Raayyaan ittisa Itoophiyaa kallattii garaagaraan haleellaa banuun loltoota Eertiraa baadimmee baasuu qofa osoo hin taane daangaa Eertiraa seenuun bakkeewwan hedduu to'ate. Kallattii garaagaraan karaa baadimmee, Zalambaasii fi Asab haleellaa banuun baay'ee gara fuulduraatti deemnee turre. Daangaa Itoophiyaa dabarree lafa Eertiraa hamma tokkoyyuu to'annee turre jedhu. Qondaaltonni waraanaa fi miseensonni koree hojii raawwachiistuu tokko tokko carraa kanatti fayyadamuun Asmaraa to'achuun akka danda'amu yaada dhiyeessani. Inumaayyuu Asmaraa to'achuuf kallattii kamiin akka mijatu irratti yaada mariyyuu kan dhiyeessan jiru. Akka Nagaasoon jedhanitti raayyaan ittisa Itoophiyaa loltoota Itoophiyaa baadimmee baasee daangaa lafa Eertiraa yeroo to'achuu jalqabetti Mallas biraa ajaji isaanii fi waayillan isaanii kaaniif hin liqimsamne dhufe. Duubatti deebi'aa kan jedhu ture. Nigaa ergamni keenya Shaabiyaa daangaa keenya keessaa baasuu malee Shaabiyaa balleessuu miti jedhe.
Mallas qofa osoo hin taane biyyoonni akka Ameerikaas waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka godhamuu fi keessumaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa cimsuu akka eegalan ibsu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamuuf dhiibbaan taasifamu fudhachuu fi dhiisuu irratti falmii cimaan akka ture kaasu. Dhiibbaa biyyoonni lixaa taasisanii fi Mallas Zeenaawii gochaa ture akkaataa itti Asmaraa fi Asab to'annoo irratti qondaaltonni yaada dhiyeessan akka turan himu. Kanaaf ammoo kallattii sadiitu dhiyaate. Yaadi dhiyaate inuma danda'ama ture jechuun yaada Asmaraa to'achuu jedhu warra deeggaran keessaa tokko isaan akka ta'e ibsan Nagaasoon. Karaa Zalambaasaa fi Asab to'achuun Mitsuwaatti fulla'u achirraan Asmaraa galuu kan jedhu ture. Haa ta'u garuu gaggeessitoonni Itoophiyaa yeroo sana turan dhiibbaa Ameerikaa dandamachuu hin dandeenye. Ameerikaan dhiibbaa gochuun qofa osoo hin taane akeekkachiisaas turte. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu yoo hin fudhanne deeggarsa yookaan Itoophiyaaf taasisan akka adda kutannu akeekkachiisan jechuun Asmaraa akka hin to'anneef dhiibbaan Ameerikaa Itoophiyaatti goote ibsu. Akka isaan jedhanitti dhiibbaa Ameerikaa caalaa biyya walaba tokko weeraruun mootummaa jijjiiruun sirrii miti kan jedhan yaada Mallas deeggaraa ture. Asmaraa galuun hafe jechuun waraana Itoophiyaa gara boodaatti kan deebi'e. Waliigaltee Ajiraas ni mallatteessina jennee murteessuun keenya dogoggora guddaa ture. Waraanni cimaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waggaa lamaaf gaggeeffame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1992 xumurame. Pireezidaantiin duraan Itoophiyaa Nagaasoo Gidaadaa dabalatee qondaaltonni waraanaa fi siyaasaa tokko tokko carraa waraanichatti fayyadamuun hanga Asmaraa fi Asab to'achuun ejjennoo jedhu hin milkaa'ine hafe. Imalli gara Asmaraa hafee imalli gara Aljeeris eegale. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteessuuf namoonni akkuma Nagaasoo Gidaadaa Itoophiyaan carraa waraanichatti fayyadamuun Asmaraa qabachuun Asab to'attee buufata galaana diimaatti ba'uu qabdi jedhanii amanan keessaa tokko ajajaa waliigalaa duraanii raayyaa isaa kan turan Jeneraal Tsaadiqaan Gabra Tinsaayidha. Itoophiyaan carraa waraanaa yoo Eertiraa fayyadamtee buufata doonii Asab akka hin qabanne kan taasisan Mallas Zeenaawiidha jechuun turtii miidiyaa biyya keessaa NBC Itoophiyaa waliin taasisaniin ifatti dubbatanii ture. Akkaataan itti biyya ulaa galaanaa hin qabne taane hafne baay'ee akkan itti yaadu na taasisaa ture. Ulaa galaanaa dhabuun miidhaa hangamii akka nurra geesse ilaaluu jalqabeen ture. Waraanni osoo hin eegalin duras dhimma ulaa galaanaa irratti waan dogoggora hojjenne natti fakkaata jedhe obbo Mallasiif kaaseen ture. Jechuun Eertiraan weerara banuu hordofe ammoo waraanichi bifa Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabdee deebistee argachuu dandeessisuun xumuramuu akka qabu ejjennoo isaanii akka ture ibsu Jeneraal Tsaadiqaan. Waraanichi erga eegale ammoo waraanichi bifa Itoophiyaa fayyadamtuu taasisuun yookaan ulaa galaanaatti ba'uun xumuramuu qaba ejjennoo jedhuun qabadhe. Dhimmicha bifa al-idileenis hiriyoota koo waliin bifa idileetiinis walgahii irratti kaasaan ture. Yeroo lama immoo walgahii idilee koomaandii giddu galeessaa lama irratti kaaseen ture. Mormiitu baay'ate. Mormiin cimaan Mallas irra ture kan na mudate. Yeroo sana nan yaadadha kan na deeggare ministeera ittisaa kan ture Tafarraa Waaluwaa ture. Kan jedhan Jeneraal Tsaadiqaan yeroo sana waa'ee ulaa galaanaa argachuu kaasuun akka waan qaaniitti ilaalamaa ture jedhe. Eertiraan waraana Itoophiyaa irratti banuu isheetiin Itoophiyaan ulaa galaanaa deebistee argachuuf carraa guddaa akka turee fi sana galmaan ga'uufis humni waraanaa cimaan akka ture himu. Yeroo sana dhimma kana yookaan ulaa galaanaa argachuun akka waan qaaniitti ilaalamaa ture waan ta'eef akkamitti waa'ee kanaa naaf kaafta kan jedhan mormi cimaan irratti ka'aa ture jedhu. Itoophiyaan ulaa galaanaa yoo argatte malee gaanfa Afrikaatti nageenyi waarawaan akka hin jiraanne kan himan Jeneraal Tsaadiqaan yeroo waraanichi Eertiraa carraan ulaa galaanaa argachuu bal'aan akka ture yaada Nagaasoo Gidaadaan wal fakkaatu kaasu. Yeroo sana carraa qabna turre. Eertiraan ofii ishee waraana waan eegalteef waan sana yookaan ulaa galaanaa qabachuu galmaan ga'uuf sababa gahaa qabna turre. Keessumaa gara dhumaa yeroo waraanni gaggeeffamu humna waraana jabaa waan barbaanne galmaan ga'uu danda'u ijaaraa turre. Gaggeessitoonni siyaasaa dhimma kana irratti murtee ifa ta'e kennuuf dadhabuurraan kan ka'e dhiibbaa dippiloomaasii xiqqaa dandamannee galmaan ga'uu dandeenyu osoo hin raawwatinamne jechuun Itoophiyaan carraa Asab qabachuuf argatte osoo hin fayyadamin hafu ibsu. Kanarraan kan ka'e Asmaraa to'achuun ulaa galaanaatti ba'uun hafee gara waliigaltee dhukaasa dhaabuutti galame.
Walgahii Koree Giddu Galeessaa Addawaawayii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1992 waqtii gannaa keessa taa'ame irratti akkaataa waraanni itti gaggeeffamuu fi xumurame irratti gamaggamuu fi wixinee waliigaltee dhukaasa dhaabuu Aljeers irratti mari'achuun ajandaa ijoo akka ture Nagaasoo Gidaadaa kitaaba Daandii Nagaasoo jedhu keessatti ibsaniiru. Haa ta'u garuu qondaaltonni olaanoo keessaa kanneen akka Siyyee Abraa, Gabroo Asiraat, Tawaldaa fi Addisuu Laggasaa waliigaltee Aljeers mormanii akka turan ibsan Nagaasoon. Inumaayyuu Addisuu Laggasaa waliigalteen Aljeers akka mallattaa'uuf marii godhame irratti kana booda TPLF fi Shaabiyaa gidduutti rakkoon dhalatee tarii gara waraanaatti yoo galle qaatu lolaa jedhee uummata keenya hin kakaasu jechuun waliigaltee Aljeers akka mallattaa'uuf waliigalamu mormee aariidhaan dubbachuu akka yaadatan ibsan Nagaasoon. Kan ta'ee waliigalteen Aljeers paarlamaaf dhiyaate ragga'e. Anis sirnicha irratti argamee mallatteesseera. Waliigaltee Aljeers sana al duree tokko malee ni fudhanna jennee mallatteessuuf murteessuun keenya dogoggora guddaa ture jechuun ibsanii ture Nagaasoo Gidaadaa. Itoophiyaan ulaa galaana diimaatti bahu akka itti dhabde dogoggora seenaati jechuun muummeen ministeeraa Abiy Ahmed irra deddeebiin dubbatu. Dogoggora seenaa jedhan kana sirreessuuf akka hojjetaniif Itoophiyaan ulaa galaanaatti bahuun ishee waan hin oolledha jechuun afaan guutanii dubbatu. Bulchiinsi isaanii dhimma ulaa galaanaa ajandaa biyyaalessaa gochuu bira darbee hawaasa idil addunyaas akka baruuf raajaa jira.